Misaa'ila tokkoon Israa'eliin kaartaa addunyaarraa nan balleessa jedhe pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa. Pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un haala waraanaa jiddugala bahaa irratti yaada kennuudhaan diina addunyaa fi farri nageenyaa guddaan Ameerikaadha jechuun qeeqeete jira. Akka ibsa isaa keessatti eeretti hanga Ameerikaan siyaasa waraanaa fi faallaa nageenyaa kana itti fuftutti addunyaan nagaa hin argattu jechuunis dhaameera. Haaluma kana waraanni Iraan irratti baname kuni balaa addunyaa guutuu qunnamuu danda'a jechuun akeekkachiiseera. Akkasumas immoo biyyoonni dhihaa gocha kana deeggaran balaa bal'inaa waraanaa keessatti hirmaachaa jiru jechuun eereeti jira. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un immoo deeggarsa cimaa Teeraaniif qaban ibsuudhaan yoo barbaachisaa ta'e misaa'ila Israa'el rukutuun danda'u Iraan dhiyeessee akka qabus ibseeti jira. Ibsa nama rifachiisu kanaan immoo hoogganaan kun dandeettii pilaastikaa fi niwukilaraa paawungii addunyaa akeekkachiisuu Israa'el kaartaa irraa haxa'uuf misaa'ila tokko qofatu nagaa jechuunis himeera. Ibsi Kooriyaa Kaabaa kuni kan ba'e wayitaa Ameerikaa fi Israa'el opereeshinii Iraan irratti banatte yoo ta'u ajjecha hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Al-Kamil mirkanaa'ee ta'uu himameera. Kun immoo Kim Jong-un Kooriyaa Kaabaa Iraaniif deeggarsa waraanaa kennuuf kutannoo akka qabdu ibsuun gidduu seenuun Kooriyaa Kaabaa rakkoo kana walxaxaa taasisaa jechuun sababbiin isaas immoo Chaayinaan misaa'ila sadarkaa olaanaa Iraaniif dhiyeessite jedhamee fi Raashiyaan immoo biyyoota dhiyaa akeekkachiistee cimaa kenniti jechuun gabaafameera. Haasa'aan pirezidaantii Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un kun immoo gabaa boba'aa addunyaa fi tasgabbii ji'oopoliitikii irratti yaaddoo kan uume yoo ta'u akeekkachiisa pirezidaantii Tiraampii kan dura waraana guddaa jedhanii kennanii cimseeti jira. Hiriira waraanaa haaraa Iraan, Raashiyaa, Chaayinaa fi Kooriyaa Kaabaa gidduutti uumame wal dhabdee naannoo kun immoo gara waraana addunyaa guddichatti akka danda'u yaaddoo uumaa jiraachuus himameera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hooggantoonni biyyoota dhiyaa ibsa kana ilaalchisee hanga ammatti yaaddoo yookiin immoo kenna xiinxaltoota nageenya idil addunyaa haalli kun bakka deebi'uu hin danda'utti dhiyaataa jira jechuunis himameera. Ameerikaan lammiilee ishee biyyoota baha giddu galeessaa keessa jiran akka bahan waamicha dhiyeessite. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa lammiilee Ameerikaa biyyoota baha giddu galeessaa keessa jiran balaa nageenyaa hamaa irraa of eeguuf akka saffisaan naannicha gadhiisanii waamicha ariifachiisaa dabarseera. Ibsa kaleessa bahe keessatti ministeerri lammiilee Ameerikaa yeroo ammaa kana biyyoota Bahareen, Masrii, Iraan, Iraaq, Israa'el, West Baankii fi Gaazaa, Joordaan, Kuweet, Libaanos, Oomaan, Kaatar, Saudi Arabiyaa fi Siiriyaa, Yuunaayitid Arab Imireetii fi Yaman keessa jiran filannoowwan geejjibaa daldalaa jiran fayyadamuudhaan akka bahan hubachiisaniiru. Waamichi kun mata duree haaromsa nageenya lammiilee Ameerikaa baha giddu galeessaa jiraniif jedhuun bahe yoo ta'u haala nageenya yeroo ammaa irratti yaaddoo guddaa qabaachuus ibsameera. Ministeerri ergaa kana toora miidiyaa hawaasummaa isaa irratti qoodeen lammiileen Ameerikaa of eeggannoo cimaa akka godhanis akeekkachiiseeti jira. Gorsaan ajajaan eegdota warraaqsaa Birgaadir Jeneraal Ibrahim Jaabir miidiyaa mootummaa Iraan irratti akka himanitti Star of Hormuziin cufamuun namni keessa darbuu fi yoo yaale eegdonni warraaqsaa fi humnoonni galaana idil addunyaa dooniiwwan sana ibiddaan qabsiisu jechuun himaniiru. Tarkaanfiin Iraan kanaan dura dhiyeessee anniisaa addunyaa balaadhaaf saaxilee kan ture yoo ta'u amma gabaa boba'aa addunyaa irratti immoo jeequmsa guddaa fidaa jiraachuus himameera. Sararoonni doonii gurguddoon karaa istaartii keessa deemuu kan dhaabbatan yoo ta'u dooniiwwan 200 ol naannoo sanatti akka qabamanis himameera. Cufamuu Start of Hormuzii fayyadamuudhaan boba'aa addunyaa guyyaa guyyaa 20% akka hir'isus tilmaamameeti jira. Imbaasiin Ameerikaa Riyaad keessa jiru diroonii lama rukutamuun gabaafame. Imbaasii Yuunaayitid Isteet magaalaa guddoo Saudi Arabiyaa Riyaad keessatti argamu diroonii lamaatiin haleelamuu ministeerri ittisa Saudii beekseera. Akka ministeerichi jedhutti haleellaan kun mooraa imbaasii keessatti ibiddi ka'uu fi gamoo kana irratti miidhaa xiqqaan qaqqabus gabaaseeti jira. Yeroo haleellaan kun raawwatamu imbaasiin duwwaa waan ta'eef namni miidhamee akka keessa hin jirree fi maddeen oduu idil addunyaa adda addaa gabaasaniiru. Ittisa qilleensaa Saudii diroonii biroo 4 naannoo sanatti furgugeeffamuu to'achuu isaa beekseeti jira. Haleellaa kana hordofeedhaan ergamni Ameerikaa Saudi Arabiyaa keessa jiru lammiileen Ameerikaa Riyaad, Jiddaa fi Dahareen keessatti jiran bakka jiraatanitti akka of eeggan ajaja hatattamaa dabarseera. Haleellaan misaa'ilaa fi diroonii wal fakkaataa sa'aatii 48 darban keessatti dhaabbilee adda addaa Kuweet, Bahareenii fi Yuunaayitid Arab Imireet irratti raawwatame. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa lammiilee ishee
naannolee kana keessa jiran jiraattota naannichaa akka gadhiisanii dhaamanitti jiru. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata. Hanga ammaa waan nu daawwattaniif galata guddaa qabdan isin jecha JMN subscribe like share gochuudhaan immoo yaada qabdan komentarra nuuf kaa'a. Galgala gaarii qabaadha.